hafin hordoftoota dhuunfaa qaban irrattis hundaa'uudhaan waan baay'ee faffacaasaatti jiru. Egaa moortuun ilma moortii, hortuun ilma hortii akkuma jedhame. Olola jara kanaatiin booddeetti deebi'aa utuu hin taane yookaan warra miidiyaa harkaa qabuuf afarsu kana yookaan warra murnoof ijaarrate socho'u kanaan waboon hojii isaa dhiisee booddeetti deebi'a yookaan jalaa gufata jechuu utuu hin taane namni biraan dhugaa itti fakkaatee ajandaa deemaa jiru kanaan mataarraa cabu jira. Isa kana mamma dandeenyu irraa hamna. Akkasuma wallee haaraa wallee warraaqsaa waboon goota biyya hin gurgurree jedhu kana sirba haaraa amma beera kuni Marsii Abboomaa jedhama. Dhaqaa yuutuubii isaarraa cheekii gochuu dandeessu ilaaluu fi dandeessu daawwadha. Ergaa yeroo wajjin deemudha. Warra amma waboonni gurgurataa jira. Dubbii nama dubbadhu hojii walii ilaala hidhata qaba jechaadha. Tokko tokkotu gadi ba'ee waboonni gaarii wayyaaniitii akkas ta'a jiree irraa dubbata. Fakkeenyaaf kanneen akka Yaayyaa Bashir jedhanii fi shebboo miidiyaa irraa kan hojjetu Gammee Galgaloo kan jedhamu amma humna isaatti kaleessa waboo kana samiitti ol dha'ee ture jechaadha. Egaa gaddeebisuutu isaan nama dhiba. Afaaniin hin rukutama. Afaaniin ol rukutee samiitti ol rukuteera. Gaazexeessaa ta'ee miidiyaa irra taa'ee jecha akkasii gaafa dubbatu akka yaada isaatti jechaadha. Gaamma woboo xiqqeessuudha. Wobooni achirraan iyyuu eegala jechaadha. Gammee Galgaloo biraan geessu miidiyaa shebboorraa kan hojjetu kana jechaadha. Si'a tokko lama miti baay'ee irra deddeebi'ee dubbata. Namoota inni fidus waa inni fidus amma marroodhaaf suuraa namaa wal bira kaa'ee qabsoon bilisummaa Oromoo mana hidhaa keessaa nama baasuu duwwaadhaaf akka inni qabsaa jiru waraanni bilisummaa Oromoo jechaadha. Waan qabdu hundumaa fixadhuuti ajajanni marroodhaa kennaa jiru kaleessa. Hoogganaa waraanaa daaspooraati amma inni kuni jechaadha. Loltoota warra seesee warra faqqadaadhaan hoogganamanitti jecha akkasii haasa'uu dandeessa. Waraanni bilisummaa Oromoo garuu kan inni goraa jiru qabsoo inni geggeessaa jiru qabsoo nama lama sadii mana hidhaadhaa baasuu utuu hin taane qabsoo uummata Oromoo hidhaa waggaa Oromoof Oromiyaa hidhaa waggaa 150 sirna koloneeffattoota impaayera Itoophiyaa jala jiru isa keessa baasuudhaaf jecha waan qabdu fixadhuuti qillintoo raqii jetteeti. Amma gaa ergaa dabarsuu isaati marroo faan qabsoo isaan goran Jawaariin baasuudha mana hidhaadha jechaadha. Yaa Oromoo dammaqaa. Maaliif namoonni tokko maaliif gabbaatanii waan akkasii irraa dubbattu jarri gadi galooraa jedhee tuffadhaati dhiisaa bira darbaa jira. Akki nuyi itti tuffannee nu miidiyaa irra taa'u dhaluma Oromooti isaan hordofaa Tigree yookaan naftanyaa miti kan naqee miidiyaa sana ilaalu ilmaanuma Oromootu ilaalaa jechaadha. Amma inni onnee namaa argachuudhaaf deeggartoota yoo maqaa Jawaadhaan akka waan maqaa rabbiidhaanitti warra waaqessantu jira. Jara kana gammachiisuuf jecha inni gargaaramutu jira. Dabooraaf hin dubbannu jara keenya waa'ee namaa jibbiisa namaatiif hin dubbannu. Jawaariinis ta'e hidhamtoota Oromoo mana hidhaa keessaa kan baasu waaqaa gaditti waraanuma bilisummaa Oromoo rakkoo waa wal nama gaafachiisu miti. Garuu akka qol qalbii nama kanaatti jara gaazexeessaaf hin jiru kanatti waan qabdu hundumaa fixadhuuti jara bira dhaqee eega waan qabu fixatee jara bira dhaqee maal godha isa booddee maal godha? Ilaalcha akka kanaarraa ilaalcha duubattafaa akka kanaarraa booddeetti deebi'a. Waan kun namarraa gaazexeessaa tokkorraa eegamu yookaan waan miidiyaa tokkorraa eegamu waan madaalli hin kaanne miidiyaa irratti gadi baatanii Oromoo irratti xibaaruu kanatu dhiistanii gaariidha. Nama gammachiisuuf jecha deebi'ee immoo jecha ni jedhe jecha gammeen jedhe Gammee Galgaloo kan jedhamu kun jecha ni jedhe keessa maqaan qabne ofirraan kaayinaa waraanni bilisummaa Oromoo jedhe dooktarummaa piroofeesarummaa maqaan qabne ofirraan kaayinaa jedhe. Tarii namatti beektu maqaa sana dhabuu danda'a garuu hayyuun Oromoo yeroo ammaatti hayyuu Oromoon qabdu garuu woboora waraana bilisummaa Oromooti. Maqaa utuu hin kaane dhugaaraan. Si galeera? Dubbiimaa barreessaan garagaraan kibbarra lixarras giddugaleessarra jiru ijoollee qaxalee warra yuunivarsiitii irraa meedaaliyaa fi geepha fudhachuudhaan badhaafamaniitu dooktaroota faatu achi keessa jira. Maqaaraan miti. Ati garuu maqaa isaaniitiin daldaluu barbaada gadi xiqqeessuu barbaada humna keetti jechaadha. Itti gallee dubbii keessanii nuu galasiif Yaayyaan Bashir immoo walga'ii taasise irratti deebi'ee nan dubbadha kan kee garuu waan qabne ofirraan kaayee wobooraan jettee woboon dooktaran qabu woboon maaloon qabu gaafa jettu egaa bor arguuf jirraa maqaa isaanii dhoomuun sin barbaachisu. Lammata immoo kunoo burraayyuu dhufaa jiru. Amma karaa ka biraa burraayyuu gahaa jiru woboon achiin dhufaa jiru jechuun lafa woboon naqu akka yaada keetti beektaa akka yaada keetti immoo ergaa waraana PPT dabarsitee laachaa jirtaa jechaadha. Rakkoo tokko hin qabunni yoo dabarsitee laatte kan dhiira taate dura dhaabbattu diina isaa gombisaa deemaa jira malee ati achiin ba'e siin ba'e amma yaada keetti gaa miidiyaa irra teessee warra PPTtu ergaa dabarsaa jirta achirraan dhufaa jira eeggadha burraayyuu gala reera galgala kan inni haasaa ture. Gaazexeessaa akka kanaa qabnaa jechaadha. Namoonni keenya maaliifitu waraana bilisummaa Oromoo yookaan woboo maaliifitu miidiyaa baqataa miidiyaan irratti dubbatu miidiyaa xiqqaaraa jira. Miidiyaa akkasii jira gaa kun oola. Waan hin dhagahin hojii basaasummaa mootummaadhaaf kan hojjetu miidiyaa maqaaf Oromoo taa'etu shebboorra taa'ee Gammee Galgaloo kun woboon asiin dhufaa jira woboon dooktarummaan qabdu maqaa ofirra keesse woboo xiqqeessuu miti bar. Sudaanitti galtee itti baddeetti jedhee lallabee ture Biraanuu Duudaa. Beektanii Biraanuu Duudaa jeneraalli biyya sanaa jechaadha. Biraanuu Juulaa moo Duudaa kan jedhamu.
Sudaanitti galte afur shan tafe baddeetti achiin seeyyuu hin jirtu jedhe afurri seeyyuu hin jiru jedhe gadi beelan labachaa ture bara. Ololaan nutu ta'eef hin jechuudhaaf jira. Ololaan akka amma jettu kanaan dhaqee baluun akka gorii kunoo akkasii ofiyyuu waan goone namni fidaa asabsiisu. Mootummaan meeshaa ammayyaatiin barbaade ofiiseetii yoo baraaruu dandeessu jetteetti baartii tokko. Inni immoo gadi bee maqaan qabne ofirraa keessi sochaatii jedha. Egaa waan sin ilaallan lafa siin oogne maaf ooquu barbaadda. Hadhabus waan barbaade isa ta'u wallaalaa isa ta'u akkati jette kana dooktarii isa dhabu maali isa dhabu. Oromoo yaalee kan fayyisaa jiru garuu madaa Oromoo kan fayyisaa jiru laphee Oromoo cabe gadda Oromoo gammachuutii jijjiiruuf kan hojjechaati jiru dooktarii caalu garuu waraana bilisummaa Oromoo jecha. Isa ogummaa biyya lafaa baratee keessa jira garuu akka keetti hin jiranii malee. Jara kana gaafa xiqqeessite akkasitti samiitti rukutee jette gaddeebisuu isaas dhiba quba qabaadha. Rukutuun badaamin afaanii maal godha rukutte gaa karoonni diina isaa rukutaara yeroo itti olola sirraa deebisuun qabu garuu hoogganaan shebboo miidiyaa utuu irratti yaadde gaariidha. Wanta sababuma namni dhufee akkas ilaale sanaaf jettanii jecha akkasii waraana bilisummaa Oromoo keessumaa waraana bilisummaa Oromoof qondaala waraana bilisummaa Oromoo irratti xibaara deemaa jiru kana utuu gaafa gulaaltu miidiyaa keera wanti natti tolu daayirektii yaada namaa kallattiidhaanitu laayivii dabarsita inni gaariidha. Keessaa kutuun hin jiru taanaanii jechaadha. Garuu immoo maqaaf gaazexeessaa jedhee achirra taa'ee akkasitti waraana bilisummaa Oromoo xiqqeessu daandii waraana bilisummaa Oromoo irra deemu asiin dhufaa jira eeggadhaa yaada isaatii waraanaaf warra diinaatiif informationii kennuu isaati jechaadha akka haasaasaa edaatte jechaadha. Kanaaf utuu irra deddeebitee dhaggeeffatte gaarii ofuma keetii dhaggeeffadhu gammee galgala kanuma sitti barbaade. Inni kan biraan kan gammee kanumaan hin golame bira kutaa hayyuus qabaa gootasii si gaafatees miti hayyuun kan inni bosonatti galee qabsaatti jiru. Dachaa lama sadii warra si caalaa hojjetan kumaaf kitilatu jira. Isuma ta'e hojjechaa jirtu miidiyaa irraa illee jechaadha. Wanta achi keessa hin jirre hin jiru garuu waraana bilisummaa Oromoo keessa wanti hin jirre jiru. Inni kan biraa nama Yaayyaa Bashir jedhamu kanatu ergaa wayii dabarsee yuutuubii irra kaa'ee jennaan seeseen immoo lafa garaa seerraa dubbate wanta ta'eef gadi baatee lallabde. Ani immoo Yaayyaa Bashir ergaa viidiyoodhaa waboo qeequudhaaf achirratti dubbatte sana walga'ii gaddaa murna seesee qondaalota seesee wajjin teesses mootuu irraa dubbatte gaarii natti fakkaata. Isa si ilaallata wanta ta'eef. Dhimmi waraanaaf waraana bilisummaa Oromoof dhaabadda bilisummaa Oromoo kallattiiraanis alkallattiiraanis Yaayyaa Bashir sin ilaallatu. Kaleessa gaafa qabsoo bilisummaa Oromoo keessa turte dubbii madda bilisummaa Oromoo taatee utuu hoogganaa hayyuuduree adda bilisummaa Oromoo taatee utuu hojjettu dhaaba kana gante qoodama silaasituu bakka hojjeta ture bara. Iddoo hinaaffaan kee naa gala. Iddoo amma odaan darbii taa'e situ hojjeta ture sila. Utuu ganuu baatte. Kaleessa garuu dhaaban mana kana ga'u gatte. Waraana amma kana ga'u gante gaafa dubbii maa Jawaar taatee keessaa gadi baate. Arra hamilee maaliitiin dhuftee waa'ee waraana bilisummaa Oromoo fi waa'ee dhaabadda bilisummaa Oromoo irraa dubbatta. Sirraan bareedu beekta. Wanta gantee keessaa baate lakki ani hin barbaadu jettee keessaa baate arra yuutuubii hiree argattee fi hordoftoota tokko yoo maqaa namaa dhoofte itti gammadanii fi amma immoo seeseenii waboorratti duulaatti wanta ta'eef jara gammachiisuuf jecha dhuftee waa'ee waraanaa qeequun bari si taajjaba namumtillee. Kaleessa dhaaba kana gantee keessaa kutteetta miti arra hamilee maaliitiin dhuftee waa'ee dhaabadda bilisummaa Oromootii fi waa'ee waraana bilisummaa Oromoo irraa naaf intalta. Namni waan jibbee deeme tokko sii galamatti jibbitee deemte taanaan bakka dhimma keeti. Sin ilaallatu jechaadha. Keessaa baatee hin barbaadu jettee keessaa baate dhaaba dhiistee namatti galte jechaadha. Nama waaqessuu eegalte jechaadha. Arra immoo hamilee maaliitiin dhuftee waraana bilisummaa Oromoo irraa dubbatte suma yuuxiin talanni kenne walga'ii diisiitti geggeeffame keessa amaarriin jiru amaaraa fooyyaanee walii galtee dhufaatii jirti abaa'oo balleessuu jirti abaa'oon jette woboon jette keessumatti gadi baaste woboon gaarii wayyaaneedhaa fi wayyaaneen woboo yaabbattee dhufteetu aangootti baasuudhaaf dhimma itti baatti jirti woboon kanaaf deemaatti jira jette. Tarii walga'ii sana sirriitti waan dhaggeeffatte natti fakkaatu maqaaf xiinxaltee haasaa jirti akka yaadutti xiinxaltee as negatiiviin fudhatinaa maaloon ta'inaa jetteetu immoo lallabuu barbaadda. Fakkeenyaaf maal jette walga'ii diisiitti geggeeffame keessatti walii galtee godhame kana keessa amaarri keessa hin jiru jetteetu lallabatte. Yaa Oromoo qofa qabaadha. Shira namtittiin PP'n kun ergamtuun nama dhuunfaa arra gadi baatee waraana bilisummaa Oromoo irratti ooftu jechaadha. Walga'ii woboon geggeeffatee walii galtee godhame kana keessatti naannoon Amaaraas keessa jiru. Akka inni yaadutti keessa hin jiranidha. Amma akka inni xiinxala kennetti Amaarri achi keessa hin jiru. Karaa biraadhaan wayyaaneen jara wajjin ijaarrattee dhufaa jirti jechaadha. Amaara sabi jedhamu yuusilumayyuu hin jiru. Jalqaba sima kana quba qabaadha. Akka naannootti warra of waamaa jiran keessaa garuu namni lama yookaan qomoon lama keessa jira. Aga'oonis naannoo Amaaraa keessaati kan inni woboo fa'aa wajjin walii galtee uummate
qimaantis naannoo amaaraa keessaati jechaadha. Caasa sana dadhabsiisuudha tooftaan itti deemamaatti jiru. Uummata sabaaf sallammii naannoo amaaraa keessa jiru hundumaa walitti cafaqaniitu amaara jedhanii waaman malee sabii amaara jedhamee gadi ba'ee falmachaatti jiru tokko hin jiru jechaadha. Saboota kana eenyummaa isaanii aadaa isaanii afaan isaanii ukkaamsaniitu naannoo kana waamaatti jiru. Jarri kun immoo kana keessa cabsanii gadi ba'uu barbaadu waan ta'eef fincila waraanaanis lolas geggeessaatti jiru falmii geggeessaatti jiru jarri kun lamaan jechaadha yoo xiqqaate. Kanaaf jarri kun dhufanii walii galtee kana irratti mallatteessaniiru alaabaa isaanis kaa'atanii jechaadha. Gareen qimaantis gareen agawusii jechaadha naannoo kana irratti garuu akka inni xiinxala yaayyaan kennetti amaarii keessa jiru naannoo amaaraa qobaattitu wayyaanee wajjin maaliif shakkii uummata Oromoo keessatti uumuudhaaf. Kanaaf dhugaa seeseen asmaariin seesee tokko naannoo dhiisiitis jala deemee fuudhee sheerii goree kan inni gammadee jechaan amma waraana irratti waraanni gaarii ta'ee deemaa jira. Hayyuuraan malee sochaamu taanaan dhageenyeerra argineerras. Siin dabalatee qondaalota seesee dooktaroota piroofeesaroota dabalatee walga'iisiin dhossaatti geggeeffachaa turtan torbee darbe keessa dhageenyeerra eenyu wajjin akka geggeeffattan. Maqaan keessan gaafa yeroo waraana bilisummaa Oromoos dhaga'ee dabara. Beenna. Amma hawwiin kee dhumarratti dhuftee ibsatte. Hawwiin kee maalni hojii dippiloomaasii nuti hojjeta. Qondaalota duraanii kanaa wajjin hojjenna jedheetu amma jaraa wajjin bocee of baasuudhaafitu kanaaf tattaafata. Dhuma haasee warri waraana bilisummaa Oromoo deeggartanii jedhe. Akka gaarii fardaa gogogogogogo waan akkasii tokko jedha jechaan deeminaa jedhe. Rakkoon qabaatin. Sagalee gogogii sana dhaga'alta miti. Gogogii jechaa deemaa jirani namni waraana bilisummaa Oromoo hordofu. Akka gaarii fardaatti jettee fakkeessitee dubbatte miti. Isumatu garuu Oromoof Oromiyaa bilisa baasaatti jira. Isumatti tuffattee gadi gattee amma yaadaan akka gaarii fardaatti akkasittiin fiiginaa tasgabbiin ilaala bilchinaan ilaalta kaa yaada keettam jalqaba jakee banatti. Siyaasa maaliitu hojjetamaa jira waliigaltee uumame kana keessatti diraama maalii hojjetaniitu warra amaara jedhee ittiin yaadatu kan akkamitti gabaa keessaa baasaa jiru isa jiru jalqaba warra waliigaltee uume sana dhaqiitiin yaafadhu. Tarii amma hubannaa keetitti haga'uun naannoo amaaraa keessa jiru jettee yaadda taanaan rakkoon qabu. Amma immoo sitti nima dhaggeeffadhu. Haga'uun naannoo amaaraa keessa jira naannoo amaaraa jalatti bula. Eenyummaa isaa saba guugamee jiru jecha saba garbummaa jala jiru. Qimaantis naannoo amaaraa jedhamu sana jalatti bulaatti jira. Aadaa fi afaan mataa isaa danda'e qaba. Garuu saba lafarraa duguugamuudhaaf labsiin irratti ba'ee lola keessa jirudha jecha. Lola kana ofirraa faccisaa jiran. Kanaaf jarri kun naannoo sana bakka bu'anii turmaatanii jecha. Naannoo kana bittinneessitee qomoochi keessatti haguugamanii jiran saba Oromoo walloo naannoo kaabatti ugguramee jiru kanas qabsoon diraamaan deemaa jiru jara kana bittinneessaniitu sabaaf sallammiin hundumtuu walabummaa isaa akka argatuuf waliigalteen kun geggeeffame. Waliigaltee achirraa keessatti kanatu deeme. Ati garuu kana hin argine jechaadha. Inni kan biraan woboon kooraa eenyuuf ta'uuf miti kan inni deeme. Kooraa wayyaaneen irra teessee irratti aangootti ol baasanii keessaa deebi'uudhaaf. Kun ilaalcha keetii yaada keeti. An kan hin jedhu kaleessa jara kana diddee kutteetta. Har'a mana maaliin dhufte waa'ee waraana bilisummaa Oromoo irraa naaqeeta waa'ee waraana bilisummaa Oromoo yaada akkamitti itti laattati. Kaleessa dhaaba kana dhaaban mana ga'u kana. Har'a mana majara maaliif seesee maal gammadde beekta qondaalonni kaleessaa si warri kaleessa qabsoo kana keessa daddabanii asa deebi'anii jara kana wajjin hojjechuu qabda maal hojje gaafa jennaanitu dibbee si rukute sitti hin bakkaatin. Kaleessa jaruma kana gantee deemte bara. Sitti kolfani har'a waan madaa isaaniirra waan isaan hawwanii waan dhabaniif astaanii hoogganuu barbaannaan hoogganni waraanaa dura dhaabbate. Amma garuu ati dubbattee fi hoogganni waraana bilisummaa Oromoo abaawoo marrootu yaada isaa jijjiirrataas miti. Dubbachuu baatteefis immoo yaada isaan jijjiiruu jechuu miti. Garuu murtoo isaan dabarsan murtoo sirriidha. Hoogganuma qondaaluma ammatti jettu kanatu daasporaa keessa taa'ee birrii ergee waraana keessatti waraana jaaree marroo ajjeesisuuf deemaa ture. Maaf sanarraan dubbanne yeroo dhuguma nama taate. Garuu maal daboo warra seesee waan ati dubbatteef jarri fuudhanii sileellisaniiru dibbee si rukutaniiru. Nama dhuunfaa egaa waaqessiti nama dhuunfaa waaqessaa jiraata. Irraan dubbatin sirraas hin deemu sirraas hin miidhagu. Warra dhaaba jaarrate wayyaa bar siimanna ati nama dhuunfaa waaqessuuf nama dhuunfaatti galte bar. Dhaaba mana ga'u kana gatte nama dhuunfaa waaqessuu deemte maaliif baay'ina namaa laalteeti. Baay'inni namaa Oromoo kan inni irraa baruu qabu baay'inni namaa yookaan harka namaa rukutuun namaa faayidaa akka inni hin qabne Jawaar Mohaammed irraa baruu danda'u qaba Oromoo. Hamma kana kan isa akka itti taphatamu taasiseyyuu jedhi sifaana jirraa akka goona maaloo kanaanitu mucaa irratti qilee keessa keessanii biraa deebitaniitu asii kunoo galaanaa wajjin ichistu jechaadha. Atis kaleessa gabaa sana sitti bullunnaan miidiyaa irratti gadi babbaatee mul'annaan amma gaa waan mootummaa rabbitti galte sitti fakkaannaan kuttee irratti achi dibbee kutaa turte. Har'a immoo gabaa galgalaa deebite isumayyuu dhiifamallee hin gaafanne wanta gooteef daba gooteef. Addeebitee immoo waraana bilisummaa Oromoo xiqqeessuu barbaadda. Maqaan jiru ofirraan kaayinaa jette bara. Kanaan ala galma ga'uu hin danda'anii jedhe yoo isaan itti dabalaman yoo hayyuun keenya kun inni itti dabalame duwwaatu galma ga'uu danda'a akka yaada isaatti yaayaan bashir.
Abboo dhaqi namuma kee dhuunfaa waaqessi. Ati immoo gadi galoora iyyuu jararraa gadhee rakka kanaa iyyuu jiru bara. Warra dhaqee dhaaba abixilatee deeme iyyuu wayya. Haa tola badu isaan maqaa dhaabaatiin tu kaayyoo ka biraa qabu jenna. Ati kaayyoo makanarraa iyyuu adda bara. Ati nama dhuunfaa waaqessutti galte bara. Dubbii maa dhaabaarraa kaate dubbii maa hayyu direerraa kaatee namni gad deebitee kan nama dhuunfaatti galtu miidiyaaf jette. Arrama gabaa kee tachii badega. Amma kanaaf warra seesee wajjin walgahii dheengadde godhatan beenna. Qondaalota seesee daasporaa keessa gogaa baawwatiin socho'anii wajjin walgahii godhatan. Godhadhaa rakkoo tokko hin qabnu. Garuu waa tokkoon isinitti himan. Eeyyama waraana bilisummaa Oromoon ala eenyu dippiloomaasii na hojjedha jettee gadi baateef maqaa iyyuutiin daatteef abadan warri dheengadde mari'attanis borootti mari'attanis fuulduratti mari'attanis beeksistanis mul'istanis dhoksitanis deentaa keenya miti kun waan waraanni jedhe duwwaatu hojiirra oola kana booddee. Maa nama tokko kaatee kana booddee kabiraaraan abaluu bakka kana bu'amaan jedhin nama sana hordofna malee ati wal ijaarteef ati wal irratti oofteef dooktarummaa baatteef piroofeesarummaa baatteef miidiyaa qabaatteef eenyuun ofitti sima kuuraaf hin deemu. Sumayyuu gabaa akkasiitti moo gabaa galgalaatti moo karaa birootiin ammayyuu diina ijoollee keessatti daba garaagaraa godhaa asirraan immoo galagaltanii dhuftanii shira garaagaraa Oromoo irratti mattuu jechaadha. Qabsoon bilisummaa Oromoo munnoof ijaare miti kan inni socho'u dhiiga ilmaan Oromoo waraana bilisummaa Oromootii fi qaroo Oromootiin socho'aatti jira. Maal akka godhu yoomatti akka godhu akkamitti akka lolu maaliif akka loluu fi yoom akka lolu waraana bilisummaa Oromoo beeka malee ati akeekii keesseef yookaan abboommii laatteef gadi ba'ee dhukaasee yookaan gammachuu gaafa namni tokko miidhamu gadi baatee waboneessa jira jedhan karaan duraatiin miti dubbiin. Akka itti lolu yeroo akkamii magaalaa kamiin akka seenu isatu beeka. Kanaan ala dubbii maa isaatu nutti dubbachuuf jira. Ati olola akkasiitiin waraana bilisummaa Oromoo yaada keetti xiqqeessuu kan barbaade ofii xiqqaattee badda. Ati har'a miti kan xiqqaatte. Har'a waraana gadi xiqqeessiteef miti kanatti xiqqaatte. Kaleessa gaafa dhaaba diddee gaafa kaayyoo adda bilisummaa Oromoo gantee keessaa baate gaafa kaayyoo nama dhuunfaa duukaa waaqessutti kaate. Hoomaa jaljeessaa waan akkas wal duukaa yaa'u yookaan waabeen si duukaa yaanaan kaleessa dhugaa sitti fakkaate gadi baate waraanuma kanarratti dhaabuma har'arraa dhaabarra wabii isaaf dhaabbate fakkaate gadi baate kanarratti olola ofaa turte Yaayyaa Bashir. Har'a mana maaliin dhufteetu gaa waraana bilisummaa Oromoo gaarii ta'eetu wayyaanee aangootti deebisuuf deemaa jira. Isa arguuf jirra bara. Ankan isin jira majjala sararee. Adda bilisummaa Oromoos isuma kaleessa gantee keessaa kutte. Waraana bilisummaa Oromoo kanas isuma kaleessa jibbitee keessaa baatee deemteera. Kanaaf wanta jibbitee keessaa baatee wanta keessaa waan qabne tokko irraa deebitee dubbachuun siif qaanidha. Numa kaleessa jaarrattee wajjin waan isin ilaalatu irraa hojjedhu. Isin ilaalatu inni kun jechaadha. Dhimma kee dhimma nama dhuunfaas miti. Garumaan ajandaa Oromoo laallattanii Oromoo burjaajessuuf amma gaa munna seesee qondaalota seesee daasporaa keessaa hojii walitti ijaaramtanii jirtu walgahii godhattaniitu ati gadi ba'ee dubbadhu nuyi sii fuunee afarsina sababa siin jiraniif duwwaadhaaf gadi baatanii Oromoo irratti diraamaan hojjetina. Kanaaf woboon diigamu tokko hin jiru. Woboon afaan faajii keessaniin YouTube irra keessee Facebook irra farsitee miidiyaatti gadi baatee samiitti rukutte gad deebistee waraanni bilisummaa Oromoo achirraa socho'u tokko hin jiru. Garuu waa tokkoon isinitti hima yaa Oromoo. Daba daasporaa keessatti qondaalonni abaa'oo gogaa abaa'ootiin socho'an qondaalota abaa'oota ofiin jecha munni seesee diraamaa isaan dalagaa jiran kana Oromoo quba qabaadha. Yaayyaa Bashirittis kan dhimma ba'ee odeessaa jiru qondaalota munna seesee ganamaa galgala daasporaa keessa mari'atanii aangoon nurkaa ba'e akkamitti deeffana jedhuun isaa wajjin wal gahiirra ta'anii achirraa gadi beetu guyyaa afuriin dura dhaqaa yuutuubii irraa dhaggeeffadha waan inni haase tokko tokkoonsa nama qabsoo kanaaf quuqame fakkaate namni akkamitti kaleessa waan keessa batte gattee sokkite keessaa irraa dubbattati. Ati nama kaayyoo hin qabneen bara kaayyoo dhaabadde bilisummaa Oromoo nama ganee hirbuu sitti kenname gantee nama dhuunfaa nama waaqessaa turte dha bara har'aa milee maaliitiin gadi baatee waa'ee waraanarra waa'ee keessuma waa'ee dhaabaarraa dubbachuudhaaf deemta. Maan har'aa adurreen ilmoo ishee nyaata akka jedhanii warruma kaleessa dhaaba kanaaf hojjenna waraana kanaaf wajjin jirra jedhetu har'a waraana kana nyaachaa jiraabitu har'a hiree ergattee jara kanaa wajjin dhuftee diraamaa YouTube irratti gadi baatee Oromoo irratti xibaartaa jechaadha. Kanaaf ammas kan isitti mu Yaayyaa Bashir sin ilaallatu waa'ee waraana bilisummaa Oromoo waa'ee dhaabadda bilisummaa Oromoo waan si ilaallatu hin qabu. Murna seesee amma harka sii rukutan garuu waan miseensummaa kee kaleessa sii deebisan sitti hin fakkaatin. Jarri maan fedha isaaniitu jalaatti bu'amnaan maraachaatti jiru kanaafitu namuma waraana irratti haasa'uu barbaadanii dibbee rukutuun malee miseensummaa sii deebisu yookaan aangoora sii deebisu miti. Tarii walgahii mari'atan irratti siin dubbii maa godhatanii gasi baasaniiru ta'a. Walgahii isaa geggeeffatan wanta ta'eef.
qondaalli seesee gogaa baawwatiin socho'anii fi ati walgahii geggeeffatanii kaateetu waraabde wanta ta'eef tarii aangoo kee durii si deebisneera dubbii uummaa makee hojjettaa sababa siin jedhaniif garuu waa tokko jala sarareen sitti hima qondaala daasporaa keessaa qondaala baawwa daasporaa keessaa wajjin woboon hojjechuu qabas jette dogoggorri kee tokko achirraa ka'a addi bilisummaa Oromoo qondaala daasporaa keessaa qabu jedhee kan lallabate waggaayyuu caaleera dubbii maasa jaalbatteen dubbateera hayyuu dureen jaallawuu dubbataniiru miidiyaattis intarviyuu godhanii ibsaniiru qondaala kan jedhamu tokko hin jiru daasporaa keessa achirra dogoggorri kee tokkoffaan maaliif dhaaba kana gantee keessa waan baateef waan inni keessa tures waan inni keessa darbe tokkos quban qabduu jechaadha jarri nuyi akkas jedhanii sitti naan gadi baate dubbiima isaanii taateef jechaadha dhaqi dubbiima itti galte sanaaf himi nama deemtee qilee itti gattee kan keessa gattee galagaltuyyuu of ilaaluu danda'uu qabdatti kanaafu dibbee murna seeseetiif ajandaa warra murna seesee fuute waraana bilisummaa Oromoo irratti daban odeessin ofii fuduuta maafa fuuta inni jedhu jira kaleessa citii dhaaba kanaa fuutee nama dhuunfaatti yeroo afarsitee waa meeqa dabarsitee waa meeqa gochaa turte kan afaan qabatame sirra tarameef guyyaan ni dhufa jedhameeti guyyaan ni dhufa jedhamee callifame malee dabati goote wallaalame miti yeroo dubbiimaa dhaabaa taate dubbiimaa ayyuudee taate hojjechaa turte waan baay'ee dalagaa turte kanaaf arra garuu waa tokkoon isinitti hima Oromoo quba qabaadhaa ajandaa kana itti kenne eenyuura murna seeseetti itti kenne abaawwan meeshaa ittiin wayyaaniin aangootti ol baatu jedhee kan akka inni Yaayyaan Bashir dubbatu kan godhe murna seeseetti itti kenne walgahii jira wajjin godhatan dhumarratti garuu mul'ataa fi hawwii isaa dubbateera goolabbii isaa irratti maal jedhee woboon achuma lolu biyya keessaa lolu hojii dippiloomaasii qondaalota abaawwa biyya bakkee jiranii fi nutti kennamuu jedheetu lafa kaa'ateera kana hawwiin isaa kana eega ta'e maaltu waraana rabsiisu isa geesse hawwii makeen ibsattu yoo sitti kenna jechuu dandeessa gantuutti garuu hin kennamu malee kaleessa gantee keessaa baateef gantuura jennee irraa dubbanna kaleessa dhaaba kana gantee keessaa baatee waraana kana gantee keessaa baatee har'a gaafa deebite sababa kaleessa keessa turteeraaf dubbiin isa kaleessaati miti abboleessu yoo kaleessaan ilaalama ta'e qondaalonni abaawoo kanaan dura maaf irraa dubbatama bu'aa kaleessa buusu yoo ta'e kan akkasitti beekadha kanaaf ilmaan Oromoo kan isin beekuu qabdan duula miidiyaa shebboo irratti gammee galgaloo jedhamu waraana bilisummaa Oromoo asiin ba'ee asiin galaa jira jedhee basaasummaa hojjechaatti jira ta'een beeku mootummaa kanaaf akkasitti lallaba waraana bilisummaa Oromoo immoo samiitti rukuteera jedheetu abaara inni rakkoo hin qabu hayyuus immoo miti jedheetu xiqqeessa jechaadha hayyummaa waraana bilisummaa Oromoo hojiiraan nutti agarsiisa ololaan miti kanaaf utuu irraa dhaabbattee gaariidha gammee galgaloo Yaayyaa Bashir hawwii kee nutti himteettaa walgahii murna seesee wajjin geggeeffattes gaariidha jabaadhaa walgahii dhiisitti yoo barbaadde ilaa nutu bakka bu'a jiriiti paarlaamaa Ameerikaa keessa Awurooppaa keessa dhaqi asii seenetii Ameerikaa keessa murni seesee wal ijaarii dhaqi akkati immoo waraana bilisummaa Oromoo bakka buune waraana bilisummaa Oromoo gadi ba'ee ibsa kennateera namni bakka sabu eenyuun akka ta'e namni dhimma isaarraa hojjetu eenyuun akka ta'e lafa kaateera amma samii geessis gad deebites waraana bilisummaa Oromoo kaayyoo isaarraa teellaatti deebisuu hin dandeessu arrabsiteef hin xiqqeessitu eebbisteef ol hin kaastu waaqatu dibee ol kaase ijoollee kana waraana bilisummaa Oromoo hooggana isaaniif gad deebisuu abadan hin dandeessu kanumaaf olola waraana bilisummaa Oromoo irratti afuuftu Yaayyaa Bashir dhaaba kana keessaas baatetta waa'ee dhaabaa irras dubbachuudhaaf hamilee tokko hin qabdu waraana kanas gantee keessaa kutteetta gaafa kaleessa barratu galagale jettee dibbee rukuttee warra bilisummaa lallabe keessa ati nama tokko arra garuu gadi baatee hamilee maaliitii waraana bilisummaa Oromootu hoogganni isaa yaabbataniitu meeshaa wayyaaneen itti yaabbattee aangoo qabattu ta'e waraana bilisummaa Oromoo itti xiqqeessitu rakkoo hin qabu isa arguuraaf jirta garuu baqattummaan keetti fufa jechaan waraanni bilisummaa Oromoo iddoo isaan qabata sis dabalatee murna seesee waggaa amma kana qabsoo bilisummaa Oromoo sakaalaa turan dabalatee baqattummaan keessan itti fufaa jechaan daba akkasii yakka akkasii waraana irratti jechaa waraana gaafa biyya qabatu dhaxxee galtee waan taate waliin rukuttuuf tokko hin jiru isa jabaattee mormuudhaaf itti fufi kanuman isiniin jedha lammata murni seesee amma seera deebi'ee kan nuyi isin karannu chaappaa adda bilisummaa Oromootiin diraamaan hojjetina sassaabbiin chaappaa guyyaa ji'a muraasa dura lallabamee ture chaappaa 775 sassaabameera amma chaappaan isin biratti hafe chaappaa adda bilisummaa Oromooti warri shira dalagaatti jirtan keessumaa qondaalonni seesee maqaa abaawootiin sochaatan abaawoo kan bakka isin hin buufanne maqaa abaawootiin warri sochaatan chaappaa adda bilisummaa Oromoo deebisa kabajaan qaama dhimmisaa laallatutti deebisaatii kenna namoonni baay'een maaliif chaappaa irraa dubbatu amma waa'ee chaappaa kana waa'ee siisimaa dubbattu jedhu hamma isaan daba waraana bilisummaa Oromoo dhaaba adda bilisummaa Oromoo dalaguun dhiisnetti wanti nuti irraa dhaabbannuuf tokko hin jiru kunoo walgahii ta'anii waraana bilisummaa Oromoo irrattitu daba dalagu
Chaappaan isaan bira jira. Chaappaa fuudhanii rukutaniitu ibsa garaagaraa waraana bilisummaa Oromoof qabsoo bilisummaa Oromoo irratti daba garaagaraa dalagu. Hamma isaan kana gochuun inni itti garuu irraa hin dhaabbannu. Ammas kabajaan kan isin gaafannu seeseen kabajan beektuun malee chaappaa isin bira jiru sassaabaati qaama dhimmisaa ilaallatutti kenna. Koreen garaagaraa dhaabbatee jira. Koree sassaabduu chaappaa warri jedhaman. Kanaaf atattamaan chaappaa isin bira jiru deddeebisa ammas kabajaan isin gaafannu. Utuu isin chaappaan deebisin garuu waraanni bilisummaa Oromoo biyya abbaa isaan dhuunfata. Yeroo sana garuu chaappaa sana waan isin gootan ilaaluufis jirra. Garuu kabajaan utuu deebistani borii keessaniif gaarii ta'a. Ilaalcha keessa ilaalcha gaariin akka isinii kennamullee gochuu dandeessu. Yoo dandeessan chaappaa kana deebisuudhaan nu gargaara isiniin jedha. Garuu kabajaan beektan waan ta'eef garuu tokkoon keessan immoo warri chaappaan isin bira jiru gadi ba'uufis jirtu. Chaappaan adda bilisummaa Oromoo munni seeseettiin dhimma ba'aatti jiru Oromoon daasporaa keessa jirtan. Peejiin dhaaba adda bilisummaa jedhamee amma irratti dhimma ba'amaa jiru duraan adda bilisummaa Oromoo sirriitti dhimma itti ba'aa ture amma garuu harka warra seeseetii fi qondaalota seesee jira. Jarri kun immoo seesii jiranii gadi hin baane tooftaan isaanii abaa'oora hooggana baawatti jiranii gadi ba'an hoogganni daasporaa keessa hin jiru maqaa baawatti warri socho'an kun immoo munna seesee jedhamu. Chaappaa kana nu deebisaa isin gaafanna mallee. Chaappaan kun deebi'uu danda'uu qaba. Yoo diddan garuu wanta godhamuuf deemus arguuf jirtu barcuma ulfina abbaatoof jala baataa jiran. Chaappaan deebi'uu qaba. Hin deebistan taanaan garuu chaappaan sun isin harkatti waan inni ta'us beektu yeroo itti salphattaniif fagoo miti. Kanuma isinitti himuu dhufe. Kanaaf Yaayyaa Bashir qalbii kee jijjiirradhu viidiyoo isaa YouTube irraa ilaaltee dhaqee gatii isaa hin bulleessin. Qabiyyeen isaa waraana bilisummaa Oromoo xiqqeessuudha. Dhumarratti galuu itti gallisa warri waraana bilisummaa Oromoo deeggaranii gaarii fardaati waan tokko argaa jiranii duuchaa matti ijuma jiruunfannee waraana keenya deeggarraa ijuma jiruunfannee waraana keenya deeggarreetu gaafatti bilisoomtee dibbee rukutaa turte 2018 keessa gaafatti bilisoomne jettee lallabachaa turte ijuma jiruunfannee deeggartoonni adda bilisummaa Oromoo dhaaba adda bilisummaa Oromoo waraana bilisummaa Oromoo tumsineetu sadarkaa kanarraan geenye walii wajjin sochaanee jechaadha. Ija jiruunfachuun kaleessa waraana deeggaruun uummata Oromoo biyya keessaa biyya ala jiru kana salphinaan miti Oromoo kabajattee ol baasee jechaadha. Yeroo itti silaa warri waraana kana deeggare warri dhaaba kana deeggare itti kabajamurra nuyi kabaja yuun barbaannu kabaji kan maluuf warra lubbuu isaa kennaa jiru kanaara jechaadha. Garuu deeggaraan adda bilisummaa Oromoo akka gaarii fardaatti fakkeessitee dubbachuun kee situ gaariidha. Maaliif nama biraa nama dhuunfaa sirra taa'ee sitti dhimma ba'aa ture. Sababa itti odeeffannoo beektu jedhameef dhaaba keessaa si butanii dhaaba adda bilisummaa Oromoo keessaa baatee nama dhuunfaa waa keessaa turte amma sanumatti jirta. Amma gabaansa waan gadi bu'eef amma immoo holola kanarratti banuudhaaf munni seesee karaa boroosii ijaarratee gadi baatee jechaadha. Deeggaraan adda bilisummaa Oromoo waraana bilisummaa Oromoo yeroo inni boqqoo itti ol qabatu Oromiyaa yeroo inni boqqoo itti qabatu malee yeroo akka tafuuftu kanaan gadi xiqqeeffame gaarii fardaati ija jiruunfatee matu waboo duukaa gogog jedhe jettu kana miti. Yoo jettes deeggartoota adda bilisummaa Oromoo gadi buusuu miti. Bara kaleessa aangoodhaaf qabsaa'u Wallagga kanaaf qabsaa'a gujiin kanaaf aangoo barbaadu jarri kanaaf jedhee yeroo lallabamaa ture uummati ciniinnate aarsaa itti kaffale waggaa sadan kana keessatti waan uummata Oromoo baase waggaa 27 wayyaanee keessatti lubbuu nama kana Oromiyaa keessatti hin banne bara keessumaa Wallagga keessatti yakka garagaraa gochisuu kanneessaa garagaraa ajjechaan bifa garagaraatiin waraabama haadhaaf abbaatti agarsiisamaa kana kan hin jedhamne achirratti geggeeffamaa ture. Jarri kun kabaja isaanii mala mare akka ati jettu gaarii ta'e miti. Garuu ati jetteefis miti bara. Holola tafuufteefis miti. Shanee jedhanii waa meeqa jedhamee abaaramaatu kabaja Oromoo toree dhufe har'a Oromoon hundumtu dhugaan sun isaaf galee har'a wanta qabu hundumaan urgufatee waraana isa bira dhaabbachaatti jira. Kanaaf uummati waraana bira dhaabbachaatti jiru akkati fakkeessitee lafa keessatti hin taane goota caalu ofitti fudhate kan sadarkaa kanarraan ga'e isumatu morfeessi bilisoomsa. Garuu waa tokkoon sitti himan nama sammuudhaan garboome bilisoomsuun baay'ee ulfaata. Nama sammuudhaan garboome keessaa ta'e moosa tokko jechaadha. Silaa amma akka yaada keetii aktiivistii siin jedhu maaloo siin jedhu dandeettii garagaraa qabda jedhanii si leellisu miti. Silaa siyaasa nama bisheessee nyaatu nama bisheessee nyaate nama sirriitti xiinxalutu taate deeggartoonni waraana bilisummaa Oromoo gaarii fardaatiin fakkeeffamu ture jechaadha. Kana jedhee kan fakkeesse Yaayyaa Bashir nama jedhamtu kana jechaadha. Baay'ee gadi bu'aa ta'uu kee xiinxalli kee maal akka ta'es jechaadha. Hin qaana waliigalteen diisitti geggeeffame mee Oromoo dhaqaati dhaggeeffadha. Waliigaltee kana yoo xinnaate gosa namoota sagaltu naannoo sagaltu waliigale naannoo sagal keessaa immoo dhaabbota garagaraa sagaltu waliigale sagal keessa lama naannoo Amaaraa irraa keessatti qooda fudhatan saba guguddaa irra jedhe kun qaba qabaadhu.
agoof qimaantiin jechaadha. Amaarri keessan jiru jedhee gadi ba'ee viidiyoo waraaba. Nama akka kanaati jechaadha xiinxalanni kennurraa achumarraa kufa bara. Maaliif jibbiinsa seesinetti guutti gadi ba'eetu waraana irratti afuufuraa jechaadha. Kanaaf yeroon itti Oromoon boqqoosaa ol qabatu yeroon warri waraana isaanii cichanii waraana kanaa wajjin aarsaa guddaa kaffalee uummata biyya keessaa aarsaa kaffalee lubbuu isaas kenne inni asii immoo waan qabuun bira dhaabbate dandeettii isaa beekumsa isaa maallaqa isaa bira dhaabbates yeroo inni boqqoo itti ol qabatu fagoo miti garuu shirri isin dalagdan naannee isinumaan qaba kiyyoon isin ka'aa jirtan kun deebi'ee isin qaba arras gabaa galgalaarra dhaabbatanii boolla qarqara dhaabbatanii hamaan dubbatina kanuma isin jechuu barbaada. Kanaaf ilmaan Oromoo jabaadhaa deeggartoonni abaa'oo boo waraana keessan bira dhaabbachaatti jirtan keessaa falaa hamilee qabdanii qabeenya qabdaniin humnaan beekumsaan bira dhaabbachaatti jirtan jabaadhaa. Guyyaan itti boqqoo ol qabattan fagoos miti argaatti jirtu waraanni keenya akka gahe warri gadi bee waraana irratti ololoofu tokkoffaan munna seesee gogaa abaa'ootiin socho'an amma humna guddaa waan horatan itti fakkaate yaalii dhumaati bara yaalii dhumaan isaanii akka isaan waan finne kan kunnee bira ganne gullicha dheengeetii wajjin waraana kutatanii ba'uuf turan sanas ta'e kanas ta'e garuu itti milkaa'uu dadhabanii gullicha dheengee galaafatanii keessaa deebi'aniiru. Amma immoo yaalii fakkadaas gawaamee ka godhaniiru innis itti milkoomne lolaaf itti dhimma ba'uuf yaadaniiru garuu waan deemu miti. Waraana dhufee kun Finfinnee marsee jiru waraanni ganda tokkotti ka'e iddoo tokkotti bixxilatan olola miidiyaa duwwaaraaf fayyadaa jechaadha. Olola miidiyaadhaaf fayyada malee wanta tokko fiduu hin danda'u. Kanaafuu Oromoo dammaqaa waraana keessan bira dhaabbadhaa woboo jabeessaa. Injifannoon karaa qawweetiin nu dhufa akka odeeffamaa jiru akka itti qoosamaa jiru kana tun taane hayyuus kumaaf kitilaa qaba. Yeroo gabaabaa keessattis immoo walabummaa isaanii labsata Oromoof Oromiyaan nama lama sadii mana dhaaraa baasuu miti kaayyoon qabsoo bilisummaa Oromoo. Oromoof Oromiyaa hidhaa waggaa 150 jalaa baasuudhaaf. Warrooti isin jettan kunis sana keessatti hammatamanii keessaa ba'u jechaadha. Qabsoon bilisummaa Oromoo nama lama sadii miti. Addi bilisummaa Oromoo yookaan adda bilisummaa Oromoo ABO'n yookaan WBO'n abalutti hidhame jedhee kan bosona gale tokko hin jiru. Roorroota Oromootti darbee daangaata Oromootti darbame mirga Oromootu sarbamaatti jira Oromootu kolonii nafxanyootaa jira kana walaba baasa jedheeti gale malee xiinxalaadhaaf yookaan mucaadhaaf jedhee miti kan inni qabsaa'atee jiru Oromoof Oromiyaadhaaf. Namni isin jaallattan achi keessa jiraata taanaan Oromoof Oromiyaa Oromooras ta'ee Oromiyaa keessa jiraata ta'ee yoo mana nafxanyaa keessa jiraate kan bira darbamu tokko hin jiru. Hundumaatiif hidhaantaa biyyattiiraaf iyyuu hiikamsatta. Hidhaa keessa kan baasu waraana bilisummaa Oromooti. Hidhamtoota siyaasaas ta'e eenyuun iyyuu Oromoon nama lama sadiin immoo madaalama. Namni lama sadii nafxanyaan irratti isin baaste warra majara leellisanii utuma ashaagireen baaste nama faan qabatee taa'u rasin.